mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 13. Ergichi ani iddoo ati jiraattu beeka. Inni lafa teessoo seexanaati. Ati garuu maqaa koo jabeessitee qabatte malee bara Hanxibaas dhuga baatuun koo amanamaan koos isin gidduutti iddoo seexanni jiraatu sanatti ajjeefame iyyuu anatti amanuu kee hin ganne. Ameen. Yohaannisin namoonni maal jedhanii beeku? Bartuu isaa Yesuus jaallatu jedhu. Bartuu isa kam? Isa Yesuus maal ta'u jaallatu jedhu. Sabi isaan kana jedhaniif tokko yeroo hundumaa lafi Yohaannis kun taa'u Yesuus lafa ni jirudha. Akkamitti yootan akka seenaan jedhutti qoma isaatti hirkatee itti dhiyaatee wanta inni dubbatu wanta inni barsiisu yeroo hundumaa nama baay'ee caqasudha. Wangeelota arfan jiran keessaa wangeelli Yohaannis wangeela baay'ee bal'aa wangeela baay'ee ifaa ta'edha jedhu beektoonni. Sabiin isaa maaliifidha? Baay'ee itti dhiyeetee amma yeroo kilaasii keessa barannu barataan booddee taa'uuf barataan dura taa'u tokko miti. Barataan booddee taa'u mataa namaa arguu danda'a, dugda namaa arguu danda'a. Inni fuuldura taa'u garuu tokkoof tokko eenyuun duwwaa ilaalaa, isa isa barsiisu duwwaa ilaala waan ta'eef. Kanaaf Yohaannis kun Yesuusin duukaa isa lammaffaa bartuu hamma fannootti deemedha. Dhaggeeffadhaa. Gaafa Yesuus simbira ga'an bartooti baay'een eeboo gaafa argan kaballaa dhiitichi waraansi gaafa jalqabu isanii facaan amma fannootti nama deemedha. Sabiin isaa Yesuusin baay'ee jaallata. Yesuus immoo isa baay'ee jaallata. Argol gaafadhaa. Yesuus baay'ee na jaallata jedha. Anis baay'ee Yesuusin jaallata jedha bareechaati. Amma sargol gaafadhaa. Anis Yesuus jaallatudha jedha. Hallelujah. Kanaafi amma fannootti deeme ragaa tokkoon sinitti hima. Maariyaamin akkana jedhe ilaa ilma kee jedhe. Isaan immoo maal jedhe? Ilaa haadha kee jedhe. Hamma eessaatti duukaa deeme? Amma fannootti duukaa deeme. Barumsa dogongoraa yeroo Ephoniif Kerentos kan jedhaman tokko yeroo isaan dubbatan namni kun yeroo hundumaa nama ittiin mormuu danda'u ture. Barsiisa balaamitti akka isaan hin qabne nama ittiin mormu ture. Haa ta'uyyuu maleessaa naannoo bara 56 kaasee amma 70tti kan jiru magaalaa Roomaa bulchuuf namni aangoo qabatee mootii Neeroo nama jedhamu tokko ture. Bara mooticha Neeroo kana Yohaannis kuni nama dibataan nama ayyaanaan nama dhugaa wangeelaa kana lafa taa'etti lafa dhaabatetti yeroo hundumaa nama dubbachuuf hin sodaanne ture. Mootiin kun gaafa ka'ee jedhu gaaf keessa gaaf tokko kaayyoon ni yaadee lafi bal'achuu qaba. Magaalaan kun bal'achuu qabdi jedhee gaafa yaadu magaalaa Roomaa walakkaa kan taatu abiddatti qabsiisee erga gubee barbadeesse booda maaltu akkas godhe gaafa jedhan warra kiristaanotaatu gubee gaafa jedhan maal goonuree gaafa jedhamu kan billaan akka duu kan bineensa mana akka nyaatu kan zayitii danfaa keessa akka bu'an bara 64 keessaa labsii baasee namoota miliyoona hedduun akkamittiin akka ijoollee Waaqayyo duutu warra billaan du'an warra fannifamanii du'an warra bineensi hamaan qeerransi leenci ciree nyaatu ilaaluudhaaf yaa'an. Bara sana keessa utuu kun hin ta'in utuu Yohaannis kun hin du'in hiriyaa amanamaa nama Yohaannisiin duukaa wangeela kana babal'isu Hanxiphaas nama jedhamu iddoo aarsaa irratti walgahii seexanaa lafa jedhamu sana lafa wangeela lallabuuf hin mijanne sanatti ajjeesan. Yeroo sana maaliif kana godhan yoo jettan Hanxiphaas ajjeesuu duwwaan ture kaayyoonsaa kiristaanni abaddu jedhan. Garuu kiristaanni har'ayyuu jirti. Harka mirga ol kaafadhaa. Sanyiin koos anis hin badu jedha bareechaati. Yeroo Hanxiphaas du'e faarfannaa waan badu fakkaata ittuutti caala. Lallabii waan badu fakkaata ittuutti caala. Dhiiga Hanxiphaas warri ilaalani nus boriin duunan jenne yoo inni du'e yoo raqe gara jireenya bara baraa waan ta'eef akka mootinitti yaadee Hanxiphaasin ajjeese ta'uu dide. Maaliif? Ittuu abiddi faarfannaa dhufe, ittuu abiddi wangeelaa roobuu jalqabe.
akkuma dubbatamaa ture waan dubbadha ka wangeela lafa kaa ati garuu 2017 kana habidda wangeela kana baattee hojii haaraa jalqabda. Yohaannis kana walgayii guddaa bal'aa amma kana ga'u keessatti zayitii danfaa barmeela guutuu qopheessanii zayitii bira dhaabanii amma maaliif yoo ta'an walitti qabaan isaa magaalicha keessatti dhiibbaa guddaa kan uume isaa magaalicha keessatti abidda qaanqee wangeelaa kana fudhatee kan deeme isaa qaanqeen ibiddaa kun Yerusaalem hojii ergamtoota boqonnaa 2 guyyaa ayyaana Pheenxeqoostee isa jennu gaafa guyyaa meeqaffaa 50ffaa jenna Yesuus du'aa ka'ee lafarra ture guyyaa 40 ol ba'ee guyyaa 10 booda maal ergeef humna ergeef kanaaf guyyaa 50ffaa jenna. Ata'u maleessa qaanqeen achitti fudhatan kanneen akka Toomaas kanneen akka Phexros fa kanneen akka Yaaqoob fa kanneen akka Yohaannis fa hundi isaanii bakka tokko hin teenye inni kaan Indir inni kaan Alexandria far inni kaan Gibxirra warra akka Maatewos fa ammoo dhufanii amma Itoophiyaatti wangeela fudhanii deeman. Arana nama tokko nama lama ergaan qaba. Zariin kee yurraa jirraa jan akkuma ishee kana musliima keessa ortodoksiis keessa dhufte ta'uu dandeessa. Hamma irraatti seerkilli xinnoo keessa warri naannooftaan isa barana garuu waan zariin kee cabseen bana cabsitee baata. Harka mirgool kaafadhaa naataa jedha ayyaati. Awo enna waan nama naasu bukkee dhaabaniitu Yesuus kana namni baay'een si ilaalee hadiisu namni baay'een si ilaalee arrabsu ija nama mileena kana duratti Yesuusin kana arrabsi dhiisi tuffadhu ennaan inni garuu mootii jabaaf sodaachisaa mootii wanti ni dubbate nama naasisu kana dura dhaabate eenyuun akkana baaruu barbaaddanii jedhe. Amen. Eenyuun akkan salphisu barbaaddanii. Amen jenni. Isaa isinattuu gidduutti fanniftan isa siyakkamaa gootan isa ba'aa koof jedhee waraaname isa anaaf jedhee salphate isa anaaf jedhee qullaa dhaabatee dhaayi jedha. Isa sin du'eera jettanii gallaan gaafa guyyaa sadaffaa dhagaa galagalchee ka'ee dhaayi jedha. Yaa isa arrabsi sabi kun si haa dhaga'u. Qaa inni sin amma arrabsinaan jettan kun isa ulfina abbaasaa dhiisee nuuf jedhee gadi bu'eedha. Eeyyee isuma isa aangoo du'a cabsee ka'eedha. Eeyyee isuma no ani sarrabsuu hin danda'u. Isa ofiisaati awwaala dhiigee ka'e moo no inni jiraataadha sagalee jabaadhaan isaadha. Nan lallaba malee jedha nan faarfadha malee jedha ayyaati salphina isaanaa sa'u jedha ayyaati eenyuun akka ta'e hin beeku. Har'a namni tokko qalabatti kaadhimummaa haaraa waaqayyo irraa godhatee deemsa haaraa eegala. No dhaggeeffadhaa mootii kana dura dhaabatanii haasa'uun ulfaataadha jechatti deebisuun ulfaata inni garuu dhaabate no ani sana rabsu. Mootiin dur gaafa inni dubbatu namni fincaan buusu amma immoo ofiisaatti wambarii irraa diriiree lafa dha'e. Malannaan dafanii warri achi jiran Yohaannisiin fudhanii zayitii danfaa keessa buusan. Maal keessan jedhe? Zayitii danfaa keessa. Inni garuu achi taa'ee kana jedha Yesuus karaadha. Yesuus jireenya. Yesuus deebi'ee dhufa. Yesuus ijoollee isaaf iyyuu iddoo qaba. Alkool kaas asii kiraa jiraachuu dandeessa gubbaadhaati iddoo qabda yaamin jedheeti. Mana harkina amalin goone inni jaarre eessaa qabna ol waaqarraa. Yohaannis zayitii danfaa keessa taa'e Yesuus it is true way it is truth inni karaa inni dhugaa inni jireenya. Eenyuun akka ta'e hin beeku. Warra mandaratti raajjan warra safaratti lallabdan 2017 walga'ii guddaa tokko si eega. Kiruusedii bal'aa tokkotu si eega. Carraan kuni an argata dheeyyaanniyaan sagantaa mirriitii unaan laatan duran harka coloo nama tokko ergaan qabaan ututti raftuu haa ta'u har'a sii baatee haa ta'u
Danqe tokko sirra bu'aa. 2017 lafa zarmaanzariin kennaa bana dhaabatte. Biyyi kee maaliif si wama beektaa? Kottu haramaaramtaa mini, kottu nama du'e mini, maaloo faarfannaa keessi barbaanne, maaloo sirra tarooboo bitti jabeessi. Ameeni. Si sodaachisuun sodaatiin, si raasuun raafamin. Wangeelli ati baatte takkaan nama saagateen beeku. Kana fudhattee jennaan karaan jira, buddeenni jira, hojiin jira, jireenyi jira. Harkachee bal'ifadhu, sirraa buuqaanqee wangeela. Arraa jalqabee jedhiyyiti. Yesuusiif hin afaan taa'edha ayyaati. Eeyof afaan taata. Isuma inni zayitii gubu walakkaa dhaabatee dubbatutu mootii nagaa dhawwe. Manni hidhaa cimaan immoo akkanuma mana hidhaa biyya kana gurguddaa beennu bakkatti gataman. Bakkatti namni hidhaa xumuraa isa umurii guutan itti gatam. Biyya Phaaximoo jedhamtutti, biyya bishaan gidduutti dafa narra maal godhaa fuudhaati deemaa jedha. Eessa dhaabatee jira? Itti keessa. Zayitiin maal gochuu dide? Ajjeesuu dide. Asaansa'oo mootii lafaan nayi. Argachuu lakkafatta barana adda kee maala Waaqayyo achi nama yoo dhabdee la'aan jira. Ila tarreen kun jiru. Baraname namni aasaa kee duwwaa mini, ilaalcha kee, adda kee, eenyummaa kee, iluminaantiitti 666 xonqaa itti maqaa Yesuusin abidda taasiseera. Inaman taataanaan sagalee jabaadhaan naan sodaachisa jedha ayyaati. Aw pilaarraa baabaa juundaliyaa yabaa. Akka koo kanaa suufiiffatee haasaa jira mini, akka koo kanaa iddoo mijata dhaabatee jira mini. Zayitii walakkaa dhaabatee Yesuus yeroo inni dhoobee mootiin biddum jennee lafa dheennaani maal godhaa narraa fuudhaati maal godhaa deemaa. Inni amantaa ati nama taraa miti, ati nama akkasumaanii miti, ati nama gatii hin qabne, nama abbaa hin qabne, ati nama na olaantaa yabaa. Jabeessimee ani nama abbaa qabudha jedha ayyaati.